Akkam jirtan dhaggeeffattoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhihaanne isinitti muunkassifaana turan ejersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti qotee bulaan Oromoo Walloo mana yaalaa itti yaallatu dhabuu irraan kan ka'e hospitaala guddaa Dasee irraa ari'amaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaa Abdallaamee waan qindeeffate qaba. Manni yaalaa Dasee madoo qotee bulaa Oromoo Walloo yaaluu dide. Manni yaalaa Dasee kan baajata mootummaatiin tajaajila kennu madoo qotee bulaa Oromoo Walloo kan finxaaliyyaa Amaaratiin rukutaman yaaluu akka dide maddi keenya madda nageenyaatti hime. Manni yaalaa godina Walloo Kamisee madoon humna isaaniitti ol waan ta'eef gara mana yaalaa magaalaa Dasee ol erguus doktoroonni sabaan Amaara tahan manicha yaalaa waan dhuunfatanii jiraniif yeroo madoon Oromoo kun raajii kaafamuuf mana raajii seenu kun madaa maal ta'e lola irratti moo jedhee gaafii ergaa gaafatee waan isaa baree booda doktorri kun nama madaa'ee du'aaf jireenya gidduu jiru kana achumatti gatee biraa akka bee dubbatu maddi keenya gabaasanuuf laate kun yeroo doktorri dhiisee ba'u argan gurbaan madoo achii baasanii mana yaalaa nama dhuunfaa geessanii raajii kaasanii gara Kamisee saffisaan akka deebisan dubbatu maddi keenya madda nageenyaatti himu kun bara darbees madoo Walloo aanaa baatee yaalaaf gara Dasee deemte hiyyaallu jedhanii madoo Dasee irraa baatetti deebisuun isaanii ni yaadatama. Akkasumas madoo Oromoo yaalaaf deemu mana yaalaa Shawaroobii keessatti ablee cicciranii akka fixan kun godaannisa isa guddaa jennee yaadna. Guyyaa lama duraas gocha wal fakkaataa akkasii dalaguuf madoo aanaa Jillee Mugaarraa gara Kamisee ol deemtu magaalaa Makkannaa yookaan Axaayyitti eeganii fixuuf akka yaalii godhan isiniif gabaasaa turre. Hawaasni Oromoo abbootiin qabeenyaa qotee bulaan daldalaanii fi qaamni rakkoo Oromootiif quuqamu kamuu hawaasa keenya Walloo rakkoo mana yaalatiin miidhamaa jiru kanaaf mana yaalaa akka ijaartaniif irra deddeebiin isiniif dhaammataa jirra. Odeeffannoo dabalataan aanaa baatee keessatti uummanni sababa lolaan qeerraa buqqee rakkoon dararamaa jiru. Kaaba Oromiyaa Walloo aanaa baatee keessatti uummanni sababa lolaatiin qeerraa buqqa'an rakkoo nyaatatiin rakkachaa jiru. Uummanni ganda Qilaahaa Jaanjiroo irraa buqqa'ee mana barumsa Sallaaxxee keessa qubataniiru hedduu rakkoo nyaatatiif dheebutiin rakkataa jiru. Akka jiraattota naannawa san irraa dubbisnetti uummanni kun lola hidhattoonni Affaar qe'ee Oromoo irratti bananiin lubbuun namaa fi qabeenyi barbadaa'u kaasuun uummanni qeerraa baqatee jiraachuu himan. Uummanni qeerraa buqqa'an kunneen sooma baraatiin rakkoo nyaataa fi dheebutiin akka rakkataa jiran mirkaneeffannee jirra. Yuunivarsiitii Finfinneetti bulchiinsi mooraa kiiloo 6 eegdota kaarraa Oromoo ari'uun eegdota sabaan Amaara taarra madaa jiraachuun barame. Bal'ina isaa Umar Saba waan qindeeffate qaba. Yuunivarsiitii Finfinneetti bulchiinsi mooraa kiiloo 6 eegdota kaarra Oromoo ari'uun eegdota sabaan Amaaraa ramaduun barame. Ebla 23 bara 2022 Yuunivarsiitiin Finfinnee mooraa kiiloo 6 irraa oduu nu qaqqabeen hoogganoonni moorichaa eegdota kanaan dura turan kan sabaan Oromoo ta'an guutumatti jijjiiruun eegdota haaraa sabaan Amaaraa ta'an qofa gara mooraa yuunivarsiitichaatti fidanii jiru. Uffanni eegdota haaraa kanaa ammoo alaabaa aasxaa ofirraa hin qabne kan Minilik irratti hojjechiisanii uffata sanaan mooraa seensisanii akka jiran hubatamee jira. Yeroo darbe mooraa kana keessatti alaabichi dhorkamuun mooraan beeksisee turuun isaanii yaadatama. Eegdonni haaraan qacaraman kunniin dorgommii tokko malee filatamanii hojii eegalani. Eegdota kanaan dura turan keessaa warri Amaara ta'an hafuun hojii itti fufuun eegdonni sabaan Oromoo fi saboota biroo gaggeeffamanii jiru. Eegdota haaraa dhufaniifis barattoonni Amaaraa gammachuudhaan bakka balbalaa 5ffaa jedhamutti yeroo isaan simataman mul'atee jira. Kanumaan wal qabatees shira barattoota Oromoo irratti xaxamu kamiifuu saaxilamoo akka hin taaneef barattoonni of eeggannoo akka godhan ergaan jedhus darbaa jira. Gama oduu biyya alaatiin Raashiyaan kibbaa Yuukireen fudhachuuf karoorsitee jiraachuun barame. Guutuun gabaasa kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Waraana Yuukireen Raashiyaan kibba Yuukireen fudhachuuf karoorsiteerti jeneraal Raashiyaa
Raashiyaan bahaa fi kibba Yukreen hanga Doonbaas fudhachuuf yaaddi. Raashiyaan guutummaa kibba Yukreen fi baha Doonbaas fudhachuuf akka jettu ajajaa olaanaa waraana Raashiyaa tokko dubbatee jira. Mee Jeneraal Rustem Minkeev miidiyaa mootummaa irratti galmi keenya Mooskoon lafa Kireemiyaa waliin wal qubsiisuu qabaachuudha jedhan. Kireemiyaan lafa Yukreen bara 2014 gara Raashiyaatti citteedha. Akkasumas lafti kun qabamuun garee finciltoota Tiraanistiriyaa jedhaman kan Raashiyaan deeggartu Moldoovaa keessa jiran waliin wal qunnamuuf gargaara jedhan. Tiraanistiriyaa naannoo xiqqoo karaa lixa Yukreen daangessituudha. Dubbiin ajaja waraana kanaa ifatti Kireemliin balaaleffachuu ishee waan beeku hin jiru. Garuu miidiyaaleen Raashiyaa hedduudhaan wabeeffatamee gabaafamee jira. Qondaalonni humna ittisa Raashiyaa gaazexeessaa BBC Steve Rosenbergitti akka himanitti dubbii ajajichaa ni ilaalla jedhan. Yoo dubbiin kun dhugaa ta'e karoora Raashiyaan torbanoota dhufan keessa qabatte kan akeeku ta'a. Qondaalli gamtaa Awurooppaa tokko Riwusteritti akka himetti Raashiyaan torbanoota dhufu keessa haleellaa kibba Yukreenii fi bahaan geggeessitu cimtee itti fufti. Moldoovaan dubbii kana irratti ambaasaaddara ishee Mooskoo jiran biyyatti waamte ministeera dhimma alaa isaanii dubbii kanaan hedduus yaadda'uu ibsanii jiru. Naannoo Tiraanistiriyaa kan Raashiyaan lixa daangeessitu uummata afaan Raashiyaa dubbatan qabdi. Kufaatii Soviyeet Raashiyaan booda waraana hamaa geggeessuuf walabummaa isaanii labsatanii akka idil addunyaatti beekamtiin hin kennamneef kanaafuu qaamuma Moldoovii ta'anii itti fufanii jiru. Akkaataa waliigaltee dhukaasa dhaabu bara 1995 ta'etti loltoonni Raashiyaa gara 5,500 ta'an naannicha keessaa buufatanii jiru. Jeneraal Mikheev itti aanaa ajaja waraana giddu galeessa Raashiyaa yoo ta'an jimaata darbe turte sagantaa humna waraana qophaa irratti kan dubbatan kibba Yukreen qabachuun hulaa gara Tiraanistiriyaatti banuu biraa to'achuudha. Naannoo ummatni afaan Raashiyaa itti dubbatan jiran keessatti cunqurfamaa jiruudha jedhe. Puutiin akkasuma himata wal fakkaataa dhiyeessaniiru garuu ragaa kennaniin hin qaban. Puutiin uummata afaan Raashiyaa dubbatan Yukreen keessaa cunqurfamaa jiran jedhee ture. Osoo weerarichi hin eegalin dubbii ajaja waraana Raashiyaa kanas humni ittisa Yukreen balaaleffateera. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhihaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiileen madda nageenyaatti fufaan gama kiyyaan nagaatti isiniin jedha.